ko isi rabbiin sodaatu hirrifata keessa isaa. Yoo sababa kan kee lubbuun nama tokkoo kata sabaatu taate rabbiinis itti si gaafata. Waa'ee xixiqqoo kana dhiisaa yoo feemesuu barbaadda wanni feemesaniin hedduu jira. Kunoon iyyuu sirbuma namaa poosti goonee feemesnee namni marti nu beekaa. Innis ammoo waan san godhee feemesuu danda'a. Kanaaf jettanii nama waliin lolchisiisinaa. Koy, afetatu anis waa artistii keenya kanarraa waan yaa ammoo namni nan arguu namni bakka hin jiru namni beeku jedhee namoonni namni bakka hin jiru ijoolleen harargee wallaahi guutuun na beeka qixxeerraa qixxeen sawwaa'in asitti waan haafidu ijoollee harargee sii galee amma fakkeenyaaf dabbal namni na beeku hin jiru fa'aa itti fakkaata hin jira jinniin akkasumatti hin jira waa hundaa namni wal beeka namni maa wal dhiisa har'a tokko gongore malee namni kun boru sirraa'uu danda'a. Akkuma ijoollee asiin duraa sii galee saniif walitti hin ariifanne malee namni osoo walitti ariifatee biyya tana keessaa daara. Kanaaf waan akkanaa ta'e qoriisa dalagadhaa. Mallee maaxaa dhaynaa maaxaatti walagana jechuun kun gowwummaa. Sababbiin isaa namni yoo barbaade arba sitti ergee manatti jirtu ibsuu danda'a. Waan kanaan qabamnaan hin galtu biyya. Obboleessi kiyya kaa'aa jira. Viidiyoo kee namni silaalaa irratti tiktok irratti. Kanaaf bakka jirtu fadhu usii waan kana keessaa bahii yeroo ati muutii godhadhu akkas Umar dubbadhu amma sagalee reefu deddeebi'u jira Umar dalaase. Yaa kanaaf waan akkanaa keessaa bayaa dalagaa teessan dalagadhaa wal fixuu wal tumuun wal salphisuu wal xiqqeessuun homaan fayyadu. Oromoo hin mooyattii yoo ka jennu taate fakkeenyaaf jechuudha. Tokko yoo har'a tume bor tokko man miidhama. Tokko yoo miidhame tokko nama kuma ajjeesuuf nama tokko ajjeesuuf wal bira rabbi wal qixa rabbiin biratti. Sababbiin isaa lubbuun namaa qaaliidha. Anamma dhugaa yoo ka dubbannu taate ila sanyii kiyya nama humna qabullee nama lafa beekullee nama beekullee dhokadhee waa balleessee dhokachuu hin danda'a. Garuu rabbiin jalaa isin bahu bakka gahetti Oromoon saniin na waamti. Inshaa Allah ar'aami gaafa guddadhee biyyuma kiyya keessattuu jechuun gandummaan an keessatti dhaladhe mucaa gaa ture jedha. Har'aaf harkanaadha hammalee boruu na jibban sii galee. Ammoo yeroo akkana jennu namni tokko waan yookaan nama san sodaatanii yookaan ammootu akka dhuunfaa kiyyaatti nama sodaadhee gara lachuu yoo akkana jedhu itti fakkaachuu danda'a. No waan kana argeef hafar solaalaa waan inni feemaseen Kingi Ahmadi namni jibbaa namni ijoollee tana jibbu beeytanii amma gandumisaa keessa waliin kolfina malee namni hin jibbaa jechuudha. Waan akkanaa kanarraa fagaadhaa jechuun ni barbaada. Akkasuma dhaamsa hin qabu fakka obboleeyyanitti. Namni ammoo gartee umartu lakki nu arge waan nu godha waan akkas jedhe kun gowwummaadha. Ani ijoollee arge wajjin mana gala amma booda liivii waliin seenna. Sergisiisuu danda'a jum'aatti wal agarra. Kanaaf waan xixiqqoo dhiisaa namni qaroomi namni gurguddaa waltumaan jiru waliin dalagataa jira. Akkanaan namni biraa meeqa eegaa. Sirkannaan maali umar sodaattu. Kanaaf waan xixiqqoo dhiisaa isiniin jechuu barbaada. Akkasuma isinidha. Akkas. Galatoome ulfaadhu isi warri Umar Maarre ettan Umar kana foddaa miidiyaatiin wal nuqixxeesse malee artistiin keenya kabajamaan jaalatamaan Umar Bukhaarii artistiidha foddaa miidiyaatiin waliin nu fidee guutuu ummata beekaa fi wallaalaas fidee waliin naqe malee nama dheengaddelmaan haadha Hussein jee sirbaa turerraa yan konsartii goonaaf jeetii yaadee ummanni na dhaga'u dide. Nuufi inni herreguma kamiinuu waliin qixxaannu isin hoolotiin as jala yaatanii maarre mirriyyoo ettan mizaanuma kamiinuu herreguma kamiinuu nuufi Umar waliin qixxaannu warri ammoo Umar lola kana keessaa harka qabaayii ettan Umar akkamiin lola kanaa keessaa harka qabaata boru seenaan gaafata Umar nama Oromoodhaa hojjetu jiru Umar nama sirba baasu jiru Umar artistii jabaa hin koflimee jinnii dhugaa jiruun dubbachuu jira akkami gaddeebi'ee arra ijoollee xixiqqishoo wajjin kophee keessattiif dhooyisuu qabaa Umar Bukhaarii waan akkanaa keessaa asii miti guruupuma keessattuu yoo sagalee takka waan akkanaatti irra qabe qaaniidha kophee isaa keessattiif jabeessuu qaba seenaa gaafataa waan nama sirba baasu jiru ta'e hay artistii ta'e waan akkana irraahuu dubbachuun amma fakkeenyaaf akka namummaatiin miskiinni waliin miidhin jee dubbachuudhaaf nama hundaan mirga qabaa malee ijoolleedhaa jibiyyee laaqachuun sirrii miti. Kadir Martuu maa arrabsa? Kadir Martuu. Artistiin nama arrabsa? Laa. Kadir Martuu. Maa arrabsa? Laal Kadir Martuu lee dhaggeeffadhaa mee waan kun nagaraa Kadir Martuu namni waan jaalatuuf namni osoo dhimma itti qabaachuu dhabee waa'ee isaa naasawu Kadir Martuu sababbii namni isa arrabsuuf itti duuluuf maakkas nuun jedhaa waan inni kenna taheef waan inni gartee nama Oromoo beekaa Oromoo taheef akkuma gartee jawaarii yoonni togongore itti kaanu witataan faannoo maa faarsita jenneen akkas malee namni osoo jibbaa Kadir Martuu qabaate
followers irraa deeffatee biloo godhee sim jedhee itti dhiisaa waan fedhaa Saudii isaa jedhee irraa garagaluu danda'a. Garuu namni kun nama garteetiin kaleessa rakkoo hedduu keessa Oromoo tana dabarsee Oromoof rakkatee maa waan kana godha jedhee namni itti duuluu danda'a. Warra miidiyaa gabaabamatti ati gadi baatee yoo qufaatellee Oromoo jalaan baatu kana beekammoo yoo boottellee Oromoo jalaan baatu yoo kolfitellee Oromoo jalaan baatu akkasii gaaniin yoo akka nama dhuunfaatti ilaalamu waa hedduu yeroo haasahuu akka diqqoo nama gootaa nama ani isa sodaadhee of godhe reef hin taazzabe sababiin isaa anaaf inni nama bakka takka jiru nama bor wal arguu danda'u nama wal saalfatu waan ta'eefi waan akkasii san ittiin deebiinii. Tarii har'a nu nama hariidha wal bira jirre jechuu dandeettan nama isin caalu bira jiraachuu danda'anillee yookaanuu kophama kiyyayyuu wallaahi an dhugaa isinitti nama rabbii kiyyarraa garagale nama akka jinnii kana jechuu shiboo barsiimaatiin hidhe arabatti kenne zamoonuma hin dubbadhu garuu maaliif dhiirri hin dhaadattu waan ta'eef kanaaf akkas hin jedhiniin shawwadanii naa qaba jinnii kooxxaan guyyaa afur sittiin fudhadhu biyya tana keessaa si dhabamsiisa hin seenoof taataa biyya san galtees deebuun baay'ee ulfaata. Biyyallee koy wanta kaanatti ma artistii keenya ma dhageeffadhu ati haasoo ijoollee laa dhageeffadhu artistii bar miira keessa zoon hin galleen deebisuma bareedduu takka deebisaaf mikinaatu artistii keenyarraa goota keenyarraa kijibni ni fokkotama fakkeenyaaf ijoollee amma akka kiyyaa akka keetii kana yoo taate asfaraarraa yookaan muudii qabachuu wanni bareeda ammoo artistii keenya bakka guddaan Oromoo hojjechuu jiru. Adeen gadda ilmaan haadha Hussein Jee sirba babbareeda ba'an koonsartii hojjennaaf jedhin barkana dura ummanni hijibni irraa fokkota wallahi artistii Umar Bukhari Habibi Khiyya an jaalibsaa miti jaalibsaa eessa jirta harji jirta secinaan jiraate hottete jaalibsaan sa'a jadeemee fiidiyoo raabee lola dhaaba ijoolleen teenya mucaa keenya harkannee jira lola dhaabaa juu miti. Ani numatu dabamuu mataan dabama dhageeffadhu dabamuu mataan dabama malee anaan ati gartuu kun dhageeffadhu jinni anillee fooxama keessa jira takkeet anillee fooxamati jirtu jira karjin keessa bakka tokko jira naamsi dammaam jira jettaan waan namni saayikila kaafadhetti yaa dhageeffadhu bar silaa inumatu dhageeffadhu wanta kan sima silaa miskiinitu saayikilaan wayitaati dheengadda mooyoo mushawwaraan deemtee dhayxu mushawwarra echisiifise sun nu beeka yaa obboleessoon shawwadamini دينا هركم بني مشاورة سريد دولي مشاورة سريد دولي مشاورة سريد دولي دي مي عملنا بديين Umar keenya amma qadaa godhannee nyaachuu yaanaa qadaa wajjin nyaannu haa dhufu bara mudiin gari yoo la haa dhufu ay ni ba jaalib amma qadaa mee amma sodina mee waa isin gaafadhu akka obboleeyyan ta'etu mee ijoollee tana waa gaafadha mee jinni amma osoo dhufee isinitti ol seene hin sobina mee dachiitam seenuu edda namni isin mee osoo hin sobne waan kun nagara yeroo takka takka waan kun nagara ayyee ati dhuftu maal ayyee nama rabbii kiyyarraa garagale dhageeffadhu jinni ani nambee dhageeffadhu nambee Nambeitu waan ani simbee qootille nambeitu ayye ati dhuftu maal goota fakkeenyaaf naaf ati maaxara yoo ol garree maal goota la maattaami dhageeffadhu la Umar keenya dhageeffadhu maal tunaan ga'e yoo akka dhuunfaa kiyyaatti dhageeffadhu artistii keenya dhageeffadhu ati wanni akkanaati illee sirraa fokkata akka gandaatti osoo hin taane artistii keenya Umar dhageeffadhu ati wanni akkanaa haasa'u ijoollee illee sirraa fokkata hasanirraa ati immoo atuu xiqqishu mayon am sola no fa de no fa mulla de gaba ba san de kiyon de ko na jira atu kanuma sagalee ke kababe datini ifin kana isin ati nama guddaadha ati nama gartee yoo dhufee fi burcuqqoosanii taa'e salphina ijoollee keessaa bahe akka daa'imaan godhate artistii Umar Bukhari waan akkana deem jaaldayyuusin sobee waan akkana deem jaaldayyuusin wallahi daa'imummaan isin miiteera an akka daa'imummaan isin irraa calanqiftu akkatti ilaalee beeka laa mee obboleessoo hin jarjarini ufit hin jarjarini dhageeffadhu nassi hin jedhe Umar dalagan Umar salaataa fi kutee anamma artistii illee siin hin ga'u sirba baaftanii qabdaa dhiifamnaa godhe Mali gadi. Sirbi baaftanii qabdaa. Laa qoyme dabbal waan kun nagara asara waan kun nagara. Wallahi kun nagara artistii kun maqaa guddaadha sirbi baaftanii. Waan kun nagara hogguu jedhu. Wallahi nasiyaa walii dhaamuun baay'ee barbaachisaadha beekte. Alargeera mucaan kun xiqqoo qalbiillee nan gata. Wallahi dabbalii kun qalbiillee nan gata. Wallahi jinniin kun. Sanii miti. Wanni akkana qalbii nan gata.
Waan asin jedhe ani barsan itti deebira sanin jennaan maquma keetu dhugaa rabbi artistii keetiin siyaama moo sirba baafteen sin jennatti sirba baafteen Rakkoon qabu waan feete naan feetu umar naan jedhi sun rakkoon qabu feetu umar naan Akka jedhi. kana deebisa sirba baafteen qabda Animu sirba kiyyaa ijoolleen dhageeffattu nama guddaa dhageeffata gatii kana ta'e. mee maal jaa Isa sirba sirba kan kiyyaa. Jinni maraate dabbal warwaate jedhaa dhiisa karaa kan qabu Oh, ganuma. oke kasi ayah ke sana nggak bakal artis sana pakai teman Umar Jaya siapa? Oke, Umar kayaknya makan aku nih. Ayyee. Ati amma mata isaan jassan gubbaa dhiqxee laayifii nu seenta nu seentu. Animu